يا ربي يا متي عالما سيم لينجرو ربي المانما سبحانك ربي سيفرسا ربنا وما أرضي سمي أنت يا مولانا وياي فقدت هل كندو كنيسة يا رب sababni kun hundi wanni itti dhufuu dandehe wanni kun hundi wanni itti haapin ta'uu dandehe maalirraayi sababni guddaadhaa fi kan jalqabaa guddaan tokko namni gaafa aqliyyaan isaa aqliyyaa xiqqoo takka taate yerooniif gartee dubbuma tana ganda hunda gartee adda baqqoodee inni gandaa baluuti inni gandaa baluuti laa akkasii yaaduun qabu namni jecha nuti hawaasa muslimaati nuti akka muslima yaaduu qabna nuti akka hawaasa ilmaan abbaa tokkotti yaaduu qabna nuti sanbira gaafa ganda bire hawaasa afaan tokkichaa afaan oromoo haasa'u namni hangana yaaduu dadhabee dubbii dhiphisee xiqqeessee gandatti gaddeebisee booda namni kanaa kun osuma deemu manatti hin galachuudhaa ta'a beek manatti hin galachuu ta'a gaafa jimma gale jimma qofatti galee hafuun ta'u jimma kutaa 5 qabdi gaafa hararge gale hararge qofa galee ta'uun ta'u harargeen tun godina adda addaa qabdi sii gale ana adda addaa qabdi ganda fi galfa fuudhaa ta'a dubbii tana oofee jecha kanaaf nama kanaa kana wanni godhuudhaan malee maali ta'anii caqasuu osoo hin taane harkatti rukutanii aboo ati barjeena aboo ati dhiire jechuu osoo hin taane gaafa nam tokko gabbi'ee dubbii gandaa haase adeeroo ati tanas seentee karaan keessi haa baasu achi booda namni waan akkasiisan dubbatu abbaan barbaade akka barbaade isaa wajjin haa ta'u ganda nama biraan mootu kun danda'u abbaan sana nama tokkotu ijoollee harargee keessaa ka'ee waan jimmaatii wajjin wal qabatu arrabsee haa jennu takka ammoo ijoollee jimmaa arrabsee haa jennu takka ammoo waan jimmaa wal qabatu arrabsee haa jennu abbaan barbaade nama sanirratti tarkaanfii fedhe fudhachuu danda'a dandeettiitti qabaannaan nam takka isan gaafatu walaakin ammoo wanni gandatti tarkaanfatamee fi ulamaa'ii qabrii keessa jirtutti tarkaanfatamuuf mashaayika abbootii keenya jahiloota gurguddaa gartee ibdura dabarsinee nutillee deemnee itti dhaquudhaa jiraannu san qabrii keessatti gartee arrabsinuuf tokkichi hin jiraatu akkasin namni beekuudha qaba namni ifaa hubatu bakka tana namni hubate nagaya argata takkaffaa qabxiin gartee ani isiniin jeesan qabxiin gartee kutaadhaan qoodanii gartee nama hojii taargeet godhanii abal warra isati warra gujiiti abal warra isati warra jimmaati ahaa waatu jira wanni kanaa kun hawaasa keenya keessaa baduu qabaa takka qabxiin tun guddoon as keessa beekamuudha qab takka qabxii lammaffaati immoo obboleeyyan keenya warri dubbii tana bismillah jee jalaa eegale ammaan tan dhufee asirratti dhiiguudha qaba jecha dhiifama gaafatuudha qaban hasaan itti balleeysan abdiin ganamallee gabbee dubbatee beeki ganamallee obboleessa keenya khaliifna wajjin tun ana hoggan ol ba'ee waan akkasiisan dubbadhu kanin dubbachaa jiru kun abbaa kiyya ta'uu wallaallee jee kanin arrabsaa xiqqeessaa jirus abbaa kiyya ta'uu wallaallee ammoo garuu aaratu xiiqitu oofee achitti nageessee arrabooda obboleessa keenya abdii atis xiiqiin achitti hin dhaqin obboleessi teenya na'iimaa xiiqiin achitti hin dhaqin hijaadhaan namni si kakaasee gartee mooraaliin as jalaa achis hin geessin sanirraa asitti dhaabbatu gaariidha bakka tana hubatee namni shuuf bakka tana hubatee namni walii wanta jechuudha qaban isiniin jaa xiyyaasitti hin gabaabsa akka malaa nurraa godhame. Mashallah dhufanii abdi asenu gadiin bu'aa inshallah shaadu manga takkete san dhiifama uummata gaafatanii Abu Sabraddiin inshallah jadi radda bali akkasii waan ni godha inshallah. Akkas taatu Ustaaz Jamaal isintu dubbii oofaa jira waan taateef angadaabuu taa'eetiin dhaggeeffadha. Eega iyyaan dubbii jenne san fixan booda ol deebi'a. Yoom ba'e Ustaaz maal fakkaata? Yoom ba'e. Ustaaz anaa bu'a ani manguddumaa dubbachuun dhufne dubbuma tokkoon dubbattee irraa babu'a rakkoon qabu. Akka dhuunfattee immoo Abu Muwaasiin arraboota waan gartee uummanni keenya nama dhageenye jechaaf kutaa tokkollee bakka buutee waan akkanaa keessan seenin akka ustaaza tokkotti waan sidaamu kan uummata irratti sidaama kan maal nama si kabaju hawaasni as garagalee arrabaa fi kana nama gumaachuu osoo hin taane silaa si kabajuu qaban ture har'aan tana guyyaa meeqa kadhataa jirta waan ta'e kanaafuu diin rabbi hanga dandeesse barsiisi waan kana keessan seenin akka Abu Sabraddiin dhaamsina si qaba inni biraa immoo waa'ee obboleeyyanii jira lamaanii uummanni kun abbootii fi ulamaa fi aalimmanii itti balleesse dhugaa dubbachuu nama dhuunfaa kan isaan dhiifama gaafatanii jiru. Garuu abbootii fi ulamaa fi xiqqeessa waan ta'eef abbaa Jifaaris ulamaa uummata Islaamaati. Jaarraa abbaa Gaafatis akkasi. Hadu'ee irraanaaf ture halubbuun jiru ammoo ulamaa gurguddaa fuudhanii ibiddaan gubuun wal galchuun kun waan gartee ulamaa gartee hamtuudhaan dubbachuun isaan akkas godhuun hangam takka akka gartee waan biraati malee jaarraa abbaa gadaa dhabuun biyyoon jaarraa abbaa gadaa sistuun viidiyoo isaa dhaqaa jala laalaa yaa waan isin tuin ustaazota
yookaan raayyaa abbaa manjaa hin tuyi. Goota tokko ka jimmaa yookaan jimmaa bakka bu'ettee isaanirraa madeessite. Habibi sabboona kuni dhimma biraati ummata jimmaa namni gaafa mana tokko arrabsu ummata jimmaa gaafa jedhu ustaazaaf jinniin kun keessaa hin baane dhaggeeffatu. Ummata Harargee jettee waan arrabsanii jaarraa abbaa gadaa tuyi. Dhimma biraati kun. Gaafiin teetii fi gaafiin uummataa waliin qabatu obbolee. Dhugaanaas hima viidiyoo teetis naa hordofee taphachiyootis naa hordofe. Dubbiin bakka irraa kaate ijoollee sadeen jimmaa dhala Harargee adiin gaafanne. Dhugaan jirtu tana. Ijoollee No. Rabbiin biratti illee nama gaafachiisa. Somni guddaan Rabbiin biratti haraami beeki. Ijoolleen intalli viidiyoo erga gaafa hojjattuuti akka waan manaa maarkitee hojjaatu abbaan faayidaan kan arrabsu. Mee viidiyoo jala galii ilaal. nama ati personally gaafa dhame personally dhuunfatti namni ati wallolteen kamaatii ta'e arrabse abbaa kee arrabse jira walis si araarsina. Kamaatii ta'e arrabse ganda namni keessatti dhalate arrabsuun haadha kiyyaaf abbaa kiyyaa arrabsuudha maali? Keessaa baay'ee akkamitti? Amma siraa namni san ganda tuqee miti wayisa tuqee maqaa kee ati maqaa namaaf dhoofte. Anis maqaa namaa hin dhaane bara erga maqaan abbaa Jifaar dhaame maqaa jaarraa abbaa gadaa dhabe. Waa sirreessuu deemnaa waan balleessin waan simbirroo rooba dhufuuf mana jaarratti jedhanii waan kana booda fitinaa dhufu sababa keetiin yoo namni wal miidhaa jiru obboleessa koo waan hin jedhe jimma tuqan malee maqaa dhuunfaa namtichi san wayii tuqe. Komentii an ol baasee jedhe laala jimma abbaa Jifaar haadha abbaa Jifaar akkas goone komentii jettu laala. Ati amma dhaggeeffadhu nama siin jenne afaan Oromoo yoo dhageesse. وهي ما مارنيا تسيكير وهي إنجليزا كير رب ليسكو وانجن جيم كان الرسول سرين جو لمي حواس إسا هيومه كأجكي سجرا بلليس أمة الرفينة تمر تيسنا جنبو سيتو درا دو في هرر جب بلليسته أك أورومو وليجلا بلليسته فيدان شرطي تيتين فين بجيته حواسني جلد قسم يخيس فرأچو ورا كومنتي تمالي بيجا ناكالا بيا مدينة انجرا ناكالا Sinkallo nama kalu finteemno nama irraa qallamare nama qala nabboleeso dhaggeeffadhu kanu jalatti nu dhaggeeffatin qeeroon dhaggeeffatin badii tante jaarraa abbaa gadaa arrabsuu seenaa keessatti amaarri nuun arrabsin ati jaarraa abbaa gadaa arrabsite maadhasaa arrabsite kun sirriidha jetteeti nama biraa siif hinna namni haadhatee arrabse jira siif ararsina. Haadha abbaa Jifaar arrabsuun iddoo gongora guddaa. Eenyu arrabse? Eenyu arrabse? Akkuma viidiyoo kiyya argitan tiktaakii kana kaampaanii tiktaakii taatalaasa. Yoo wanti jedhan akkuma nangalu obsa warra biyya kana siin beekaa obsaan akkasii fitaa salaata zuurii na dabre inshallah. Salaanni wal jala jira zuurii godhadheetumaan deegaa waan taafeeyye. Turaay abdii mul'atu garuu viidiyoon kee akkam nagaa? Nagaa galata rabbi. Ayyee maal sitti fakkaate? Ani waan tokko qofan jedha. Ani ziizoon balleessee fi ani irra deebi'ee balleessee badii kiyya sirrii hin ta'u beekta. Daba hojjedhe taanaan ani dhuunfaatti daban hojjedheef yookiin immoo wanta darbe wanta balleesse tokko jiraate dhuunfaatti hin gaafadhaati. Atis immoo dhuunfaatti hin gaafadhu. Asliin maal gochuudhaaf jedhe dhuunfaatti dhiifama si gaafachiisa. Maal waan gooteef waan badii hojjetteef dhuunfaa keetti jechuudha. Amma ganda kee bakka buuteetti miti. Jecha darbaa dubbatte waan na ta'eef amma amaariffatti jette faansi lama na kofalchiisaatti ture xiqqooshii akka akkititti arraba fayyadamte jechuudha. Faayidaan qabu waan ta'eef iyyuu arrabuma sana akka hin taanetti miira keessa galuun kooyyuu balleessaadha jettee ati jalqaba dhiifama nuu gaafadhuuti. Inni kana jalqabuu dhiisi asii qabna waan ta'eef iyyuu ati dhiifama gaafadhu sana booddee nama sana dhiifama gaafachiisa. Asliin irra waan tokko hojjenne geemmis hin taphanne nama wajjinis hin dubbanne kanuma dhaqeetu handil goonaa isaayii jedhaa. Dubbataati ture saniif iyyuu amma maalli dhugoota sitti fakkaate badiin dalage akka dhuunfaatti badiin dalageef dhiifama akkanai dhiifamni kiyya guutuu ta'uu fi namni akka kiyya aaree miira keessa seenee nama biraa hin arrabsine godhu immoo yoo jarreen nu akkanii sin arrabsuu fi akkanii oromummaa arrabsuuf ilaalani Harargee keessatti oromummaa kiyya laalladha. Aadaa Harargee keessattan jaalala laala. Aadaa Harargee keessattan kabaja laala. Aadaa Jimmaan qabu keessattan of ilaala. Oromoodhaan jedha. Yeroo Jimmaan mataa bu'aafatu anillee waliinan mataa bu'aafadha. Artiin Baaleen Kamiseen Walloon Karrayyuun hundumtuu akkasii waan ta'eef iyyuu ati waan abbaa Jifaariif yookiin immoo Jimmaadhaa fi abukaatoo buute sitti fakkaatee oromummaa of keessaa qabdu sanarratti dhiibbaa dalagdeetta waan ta'eef
please. namni abbaa Jifaar maal akka dalage aboo ana si arrabsi abbaa yoo arsiraate abbaan Jifaar si arrabsine bar ana suuraa kiyya fuudhaati bakka isaanii guba suuraa isaanii gatti keessuma na jiraa kiyya kana na guba rakkataa kuma meeqatu gala ustaazorri makka dibetanii bada abbaan Jifaar jechuu akka muslimaatti jaarraan abbaa sooresi jaarraa abbaa gadaa duniyaa inni keessaa bahee saba kanaaf jecha amantaa osoo daangoodi amantaa kanaaf illee jecha diinii isaa irratti sabate biyyaan baatti akkamitti akka gara fuula rabbii nu martuu hin beekne jechuudha. Namni akkami waan akkanaa kana dalaga rabbiin sodaatu arrabni isaa kun hin goggogu wanti har'anni dalagaa jiru kun barmalee kan ni katabdi. Akkamittuu dhiifama gaafadha osoo ustaaz Abu Musa'aab hin har'a xiqqeessee bar dhiifama gaafadha rabbii jedhiiti dhiifama naa godhe si zallame jedhaani bar mi akkamitti sooressa jaarraa abbaa gada akkamitti abbaa Jifaar ofii gaafatan. Jamaa qiyaamarratti qiyaamaaf bar akkaawunti banataa jirtani nama qabrii keessa jiru raama. Quba qabdan akka quraanaa daran quba qabdan waan deemaa jiru quba qabdan namni hundi miira keessa galee namu waan jee koomentiin ka waajee ka viidiyoon jee ka namarra deebise namni hundi waajee yoo jidduu teessanii obboleessa keenya kana murtiin itti murteessu yoo inni fudhate yoo hin fudhannes isarratti gartee hin beeyte waan inni jedhe nama addunyaa gartee dirree tuqe akkasuma gartee kutaa Oromiyaa tuqe gartee maatii teenya osoo hin ta'in hawaasuma keenyaa tuqame hawaasa isaa tuqe inshallah abdi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نبيتا سين بها مرتين سيخنو تربيتي في القرآن سيخنا سيف تاتي نافتا أس نافين تاوس. اوكي تسينتان نيمتا بديتين درسيما بديتين سيما جارا أبا قدا الربسون سري لجتة أكورموت كأمانتي تيس سري لتين عادساتي بساس الربس وانسان سري لا أكان كبا الربسون لاف مرجان كبا جتا مجد ما شاء الله هررجي بوتو وان كبدن أسباسا ومي أي نكاب واحد يتسين جرو كا فيديو ما كيتين نجيبه جتة دي تسن هررجي رانجت تسري لا suni akkuma ta'etti sirrii miti hundi isaayyuu akkuma jirutti sirrii miti garuu waan na jechisiise tokkoon qaba waan na jechisiise hin qabu samboodarraan injata waan si jechisiise harargee guutuu arrabsuun sirriidhaayin sin jedhe nama tokkoof bakka nama tokko jette no sirrii miti nama tokkoof jecha osoo hin taane waan inni irratti jedheen qabaa sababan qaba garuu okay viidiyoo waan nati haatee viidiyoo itti waraabdeef maatiitee tuqammoo si tuqammoo dhuunfatte shakhsiisitu kammoo wanni viidiyoo kanatti waraabdeef maatii jaarraa abbaa gadaa situ qemoo eenyu situ namni akkuma jirutti gaafa jiru ganda ofiin uma jaallata aadaa abbaa Jifaar akkas goone naan jennaan jecha sana jechuun kan koo dhugaadha jedheera an jalqaba kanan irratti hundaa'e jedhee intala takka kaa ilma xiqqaa fudhattee dhuftu takka irratti video takka hojjetee ture gurbaan takka dhufe intala kanaaf deebii hin kenne dhugaa dubbachuuf gurbaan takka dhufe akkasi gootittii keenya maarree jedhe laal video sana irratti hojjedhee ammas takka dhufanii diiwutiin irratti gurguranii akka nama 16 akkas aadaa abbaa Jifaar akkas goone jennaan jechoota sanaaf fayyadame jechuudha jechoota nagaa isaa jedhee nama sanii jedhe namni kun nama Harargee isa saniif isii fi isaaf deebisuu qabdamoo Harargee guutuu arrabsitu namni gaafa ganda namaa xiqqeessu innis akka ganda isaa xiqqeeffamu yaani kun waan ifa jirudha. No dhuunfa inni kun amma nama loqodaanis Harargeeti obboleessa keeti kan Harargeeti tuqee nama tokko arrabsee fadhu jimmallee arrabsu ati akka dhuunfaatitti nama jimmaati jimma dalattee jimmaa sedduudha gartee kutaa arrabsuun sirriidha kutaa guutuu nama tokko jettee. Akkuma ganne an biyya Madiinal Munawwaraa kana waggaa 4 har'a ijoollee Harargee wajjin jira. biyya kana keessa waggaa 4 ijoollee Harargee wajjin nyaadhee dhuguuf hin jedhu. Walaakin gaafa jechoonni kun jedhu namni tokko gadi bahee namni kutaa Harargee tokko akka fakkeenyaatti maakiin waartee jiru. Uummanni hunduu aaree jira. Arreefin akeekkadha akka gandummaan kun nama gaarabu. Mee namni tokko gadi bahee ijoollee kanarraa dubbate dhiisaa ijoollee keenya wanti kun gaarii namni tokko ani dura awwala kan rabbiin irraa isin waa takka waan dubbatan hin jirtu anumaan murteessee fixee deemu yoo atiis yaada qabda atiis namu garaa qaba hatta asliin ta'u kunillee waa qaba bar namuutu anis hedduun qaba bar namni hundi qaazela ta'us hedduu qaba kana hundaaf yoo ni gooneen amata tilfinu jara keenya sagantaa biraan nu baaftan yoo walitti isin gallakkise
أجندة بربا ورا زلا خم بربا irra deemee gubeetu badii qaba. Suuraa abbaa jibaanis suuraa jaarraadhaatis isaantu badii qaba. Carraa tokko naa kenna. Kan suuraa gubuu jalqabsiise kunis kan suuraa gubuu jalqabsiise kunis kana kanis jalqabaaf. Hubachuu qaba. Abdi callis. Ana caffee raayit gaafii qaba. Caffee. Siin daga. Ummanni waliin nagaadhaa jettee jirtami. Yes. Ummanni nagaa erga jettee Harargeef Jimma erga nagaa ta'e Oromoon kan inni lafee dubbatatee dubbii jala galee dubbatu qaamaan gaafa wal arge. Kan fidee ajandaa kana fidee ummata Jimmaaf ummata Harargee otoo hin taane ummata TikTokii fayyadamu ummata Jimmaa fi ummata TikTokii fayyadamu ummata Harargeeti. Haasaan bakkuma baatetti deebifamtee afaan si hidhama si galee. Haasaan kun TikTokii umarratti eegalamte TikTokii umarratti haadhumtu yaada jedhudha malee kanadha du'anii aalima Harargee qofa otoo hin taane muftiin jechuudha abbaa ummata musliima Itoophiyaatu dhufe. Kan waa isaanirraa dallanu Oromoo qofa otoo hin taane musliima Itoophiyaa mara keessa galaa jechuudha. Raayyaa kan jedhi kaleessa gubaa tura lubbuudhaan jira callisne malee innillee baay'ee waan nama gaddisiisu. Haasaa kan inni cufamu TikTokii irra eegalamee TikTokii dhumarratti kan jedhudha malee yoo lafee walirraa dubbanna ta'e isin maaltu isin ka TikTokii irra ambiyya keessan jira. Ganama Ustaz Jamal Aliyyii Ramila isiniin deema. Ustaz Raajaa bira isiniin deema. Jimmaa Harargeen taa'ee lafee wala falmuudha moo wantichi. Wanti TikTok irraa eegalame asitti muramu taanaan miidheessa geessinaa. Nan hubanne. Si hubadheen jira garuu anis lafarratti gabbu'aa fixaadhaa isin hin jenne. Qaamaa wali koottaa isin hin jenne. Ijoolleen tun badiin isaan dalagan xiqqoodha. Ijoolleen as gubbaa jirtu miciyyoodhaa fi mucalleen badiin isaan dalagan xiqqoodha. Badiin ta'achi boodaa wal jaaranii dalaganiitu hamtuudha. Waan hijaa garaa nama kaayaa. Waan onnee nama madeesse. Suuraa Haji Adam Tuulaadhaa gubuun, suuraa Abbaa Jifaar gubuun, suuraa Jaarraa Abbaa Gadaa gubuun, obboleessa kiyya Shee Amin Ibroodhaa gad deebisuun ijoolleen tun wallaalaan hin goone amantiin qaba wallaalaan hin goone beekaadhaa godhan beekaadhaa mucaan kiyya daa'imni amata 5 ni beeka eenyu suuraa namaa gad deebisuun maali suuraa namaa gubuun maali ni beeka. Kanaafuu ijoollee isaan duubaan hafte tawaan kana dalagsan isaanis TikTokumarra jiranii asuma keessa jiranii isaan san abdiinis gruupii isaanii beeka. Na'iimaanis ijoollee taanni fiddi. Ijoolleen sun hundi affeeramtee bakka isaan dhagahanitti badii irratti murree samboodaan araarsinee du'aa'ii goonaa fi an yaadni kiyya kana. Akkamitti amananii deebi'ita? Tole waan gabaabsan immoo gaa. Haasaan kun akka xumuramuudhaaf haa tokko isinitti himu. Anallee gabaabsee bahuuf fedhaan. Akka kiyyatti an biyya keessa jira sangaan na jala marrataa jira mitiin itti arachuu nabuu horii meeqa. Al tokko qo'inna himan eeggatu. Waan tokko isinitti himu. Haasaan kun hadharra darbee guyyaa 2-3 bullaan uummanni Harargee rakkoo siyaasaa biyya kanaatiin wal qabatee rakkoo adda addaatiin wal qabatee buqqee Jimmaa. Shabakaan qabee. Maal jedhu? Na'iima maal jedhu? Okay, wanti inni iddoo barbaadu asirratti cafee dhugaa keetii waan dhugaa dubbattee na dhageessu. Anis badiin qabu, mucoolleen badiin qabdu jechuudha. Ani ustaasinni akkasitti booyee abdiin geeraa kun mucoo fiddan malee abadan dhiifama hin godhu jennaan mucoo barbaadee fidee eegatuun taate dhuga mucoon hin qabdu. Mucoon namni isiin arrabsite ijoollee Jimmaati abbaa Jifaar hin xuune suuraa abbaa Jifaar hin gubne waa hundarraa obbilisa. Mucoon wanti isiin balleessite isaan dhufanii dhala Harargee arrabsinaan mucoolleen gabbaatee miira keessa seentee arrabsite ijoollee Jimmaa. Ijoollee Jimmaa arrabsite mucoon badii hin qabdu waan ta'eef jecha mucoo haa gallakkifnu ammoo. Mucoo haa gallakkifnu mucoo haa deemtu. والله في طوف أكنت ندمتن دبين تفين جيس برخيرما دبين تفين جيس خيرما الفريق ديسا نامي سامو قبل انتو أما بدو ما خلص دفتاني في تو دبدن جران جرخين بابنو بنو جرتان أنوانين جريف أكن ميتا كان رادا كيفدا كيسا لته ميتا كان رادا كيفدا تعرف الرقادوفني ودهالا نديبستان ودهالا ديبني لكيفدا فتنان تقول أبدي نرى كيف دو أبدي لا لما أبو ماز ناوب ستردك شافي ناوب ستردك يسلچو ناوب ست أما أبدي غيرا وبلسغي يسين كبجا سي في نيما وني ولي سين دبچ سنجرو أما دبين هندو من وانتف نيما دبچوف مهري سين كنني سيرلي سين كنني نيما تلي أبدي غيرا دبچ
dubbachuu fillee carraa yoo nu isinii kan dubbadha. Usee yeroo takka dubbachuun fara caffeeraa mis waliin dubbachuu fara. Obbo Caffeeraa mis waan gaarii jette dubbii rimayinii waa dhagara. Khalifa. Caffeetti dhisi waan nuti dubbatu mucaan jara jirti yaada ijoollee. Ana dubbisaa gutakka dhiifamaa hojjetu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu ulfaadhaa hedduu galatooma. Itti fufee dubbadhu. Waan jechuu barbaadu inshallah rabbi khayriin haa dubbisu. Khayriin dubbadha jeetii yaada. Ani jimma baaji farji'ee nama du'e qabrittiin arrabsinee goota isaaniin arrabsinee isaan dhiirti namni sadii dhalaa Harargee Aadii ni gaafatanii gennaaniin sababa sanirratti jimma baaji faayamtuu inni warri jimma akka biddeena boqqolloo goggootan Harargeen godhinaa deebi'eeti khadiiraa akki jee gurbaa Harargee tokkoon bira bulchee akkasitti nyaachisee quubsee jawwaala na jalaa fudhate bakka san irratti teetiifuu nyaanne nama nyaateen nama nyaachisa obboleessa kiyya firraawusii jeen jechuudhaan. Okay? Tanumaafuu guutuun namaa Harargee haa ta'u jimma haa ta'u ilmi namaa irratti hirmaatee silaa karaa aadiitiin na bira jiraate nafseen tiyya hangana hin jirtuu jechuudhaan intala Harargee bahaati. Dubbina kana nama gubee hunda fiduu hin dandeenyu. Waqtii godhannee asirra taa'uu hin dandeenyu. Eenyu waliin nu qabame Oromoo nama 5,000 ol ta'aa gubuu jiru. Eenyu waliin nu qaba. Warra jaarraa abbaa gadaa gubee hunda eenyu walii qaba. Deebi akkasumatti kan waaqoo guutuu gube. Akkasumatti illee abbaa jifaar gube eenyuutu waliin nu qaba namni sadii waliin dhufuun hin jabaatti biyya adda addaa jira Oromiyaa keessa taatee girtee istuudiyoo takkatti walitti yaamuun hin jabaatti namni kun hundi ofiin fibbula arrallee borullee waa gubuun ittuma fuftii beeka yoo anaa fi atii fi caffee warree sira jiru karoora kayyane jara kana yoo dhiifnes hin dhumatti sagantaa biraa dhufa fadhan dhiifama gaafatanis gaafachuu baatanis dubbiin hin dhumti jara keenya gartee ammoo murteessinee deemnus kan biraatii dhufa. Sanoo akkuma jara kana goone kana goggoonamo murtii gartee kallattiidhaan bakka takkaa qabnee nama san garteef jala bulchuu qabna jara keenya eenyu nama dhorkuu dandeenya arra eenyu na dhorkuu dandeenya yoon kutaa tokko arrabse namni na dhorku hin jiru bar hin jiru seeran qabnu waliin hin jiru ofii bulaadha hundi keenyaa arra laayifii tanirraa gabbu'ee namni waan biraa jaa si arrabsa isa arrabsa caffee arrabsan ana arrabsan khalifa arrabsan sheekottee arrabsu jiran aadamtuu laafa akkana godhe mee eenyu dhorkuu dandeenya seera biyyaa jalatti hin bulchuu hin dandeenyu. Ummanni ofii sakaraanee buluu jira caffee kiyya mee akkam goon jara kanarra murtii maal dabarsina karoorri keenya kana boodaa ta'u kan formi godhee rule and regulation kan qabnu social media irratti kabbaan itti godhuu dandeenyu itti murteessuu dandeenyu ganda tokkorraa baasuu dandeenyu loluu dandeenyu qabuu dandeenyu tumuu dandeenyu jira hin jiru bara akkamiin bulchina abdiin nu dura jira hoggana keenya tuqe kutaateenya Oromoo hunda tuqe isinis kunoona imaanni jirti hoggana tuqe hayyoota hunda gartee jimma jette jimma keessa hoggana jira hundaa jira jimma maal qabdi jette isii akkam godhuu dandeenya mee maal itti murteessina akkam goona tanaan na dhibe. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Jara keenya hubadha daddabuusuudhaa deemna beekadha waan keetii dalaguudhaa deemna araarsuudhaaf deemna. Yoom makkoo takkatti haa shabjaati ceephoo buufadhaa ofiyoo fakkaatti numaa ceephoo buufadhaati shabjaa addaa yaana jarjara jirraa tuni ceephoo buufadhaa ofiyoo takka fakkaatti araarsuu yoo barbaanne ani ammallee rumaan deebi'a bawaas kiyya sooshaal miidiyaa gubbaa ati siree qabdaa ijoollee waa guddaa hundinuu hiriyaa qabdii abdii keenya ijoollee hanga beeku ijoollee hundinuu afeeranii invaayitii godhanii yoo fidan wajjin haasa'uu danda'ama. Fixuudhaaf akkasi fixuudhaatu irra kheyriidha. Akkasi fixuutu irra nagaa buusu. Waa shabakaa biyya kooti. Biyyi tapha keenyaa ni dhageenyaus. Dubbii tanatu ni oyeeftii jechuudha. Dubbii tana isin dhugumaan yoo hullu barbaadee akkuma aadaa keenyatti maanaa sun immoo aadaa Oromoodhaas hin beekne akkaataa Oromoon dubbiiftu Oromoon bar lubbuudha fitti Oromoon bar dhiiga fitti haasoo wala maalanii miti Oromoon ka dhiigaa fitti
Hindeemin tan Oromoo san sirra dhiibnaa murtees jira kan lamaan irratti nuyi gartee kanan nu murtees bas jarri hundi ayyee badii isaanii akka isaanii holumaan beeynaami. Caffeen hirtaami? Caffee. Injira. Naamsa bakka jira naamsa. Ati nuti bakka dubbiin tun irraa kaate irraa dhaamsinee ijoollee achi booda waa baballeessine hunda bakka jirrutti bakka dandeenyu dhayinee waan isaan balleessan diiteen ittiin nuufaaf yaallee eegaa akkisan naman fudhachiifne namoonni hedduun komentiidhaan jaada seen eegatee garanii meekka aadaa Oromoo sanii garaa baqeessi ummata keenya kajimmaatii fi ummata kan Harargee kan akka aadaa Oromootti mee walitti dhiinsimee kunoo ijoolleen lameen dura dubbiin irraa kaate as jirtiiti ijoollee tana naa wal taasisi jara kana naa wal taasisi. Ifa mau buka pacarradaan furada. Tak. Nadage. Cafe di mucuan amman terisin dubbi raqabu jirtun dun tokko yoo kan abdii geeraa kun isaantu dubbii dire ijoollee jimmaatu haasawaa kanaaf ajandaa kana hunda dure eegale waan ta'eef jecha ijoollee ati firendiitii fi ijoollee mucaa Harargee bilbila nagalaa furate irraa kaate waan ta'eef jecha dubbii ijoollee jimmaatu eegale waan ta'eef jecha abdii geeraa ta'us namni jimma irra dhufu hundinuu gabbahee yoo dhiifama abdii geeraa kun irraan tarii isaa duruu dubbii eegareemi yoo gabbee dhiifamaa uummata Harargee naatu isin barreessee jarraa abba gadaa naatu itti dhiifama jaan anaaf bal'ame isinii seen hundi isaaniitu saniifuu anama mucoon haa deemtu hara galaatii isiniif caffeen dubbii fitaa yoo dhiifama jee mucoon akka isin dhiifama gaafattu anaaf godha akka isin dhiifama gaafattu anaaf godha sooshaal miidiyaa irra gabbaanee dhiifama gaafachisa mucoo sanumaafuu mucoon haa deemtu abdii yoo dhiifama jee viidiyoo dhiifama isaan yoo abdii geeraa dhiifama jee viidiyoo dhiifama isaan gaafattu kumaatuma gartan sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo kumaatuma gartan. Lala, dhaggeeffadhu Naima. Arraa akhiraadha. Arraa addunyaadha. Boroo akhira Naima. Ni fitan. Ustaas kiyya ni fitan daana dhagee. Laala maali seete? Mucoorra isin hundinuu mucoorra Abdii kun haabsite. Abdii ni haasoyte. Abdii na haabsite. Siifii kana ni haasoyte. Na haabsi. Abshir. Dubbii dheertu Khalifa. It is what it is. So it's not gonna be finished like this. Khalifa caffee deebisi caffeen akka Oromoo sanitti hafitu caffee deebisi. Doktor maqaa feetu sun beekoni dhaabu ni fita dhadhaab na dhage. Siifin kana wallahi siifin kana abdii harka gad deebisi siifin kana abshir siifin kana. Hin jetta numantu hin dubbata abshir. Akka nama Harargee tuqe hundaa gabbaatee arrabsite jechuudha. Eega isaan dubbii eegalaniifu mucoon takka takkaan dhuftee eegalte waan irratti inni jaarraa abbaa gadaa tuqeen isinii. Dubbii mukayitiin mucoon osoo jaarraa abbaa Jifaariin tuqin dura inni koomantii takka ijoolleen Harargee barreessinaa luchi haadha abbaa jaarraa abbaa gadaa naarmaarree godhaa sababa beekee bakka irraa kaata hin binnee bara Naimaa teenya ati ilaalu waan Naimaa teenya bareedduu teenya rabbi isin fokkisinii imaana si haa kennu Naimaa qananiidha calji abukaattuu isin ta'in afaan qabdii isin hasaa baatu. Video rabbittiin si kakadha abdii dura isiidhaatu jedhu dura godhe abdii dura obboleettiin teenya as jirti abdiin boodarra godhe akkasitti isaan bareeda kun walaa kan qabdu jarii janii qabaa balattee dubban dhiisaa kaa jara keenya saba walii dhaggeeffadha fuula dura dhaabbadheetiin dubbadha Tigree miti dhaggeeffadha jirana Tigree miti dhaggeeffadha Naimaa haadha mana Naimaa jaarsoo waliin dubbatin isin dhiisii Ana fi abdii walitti haasa'u. Kunis Naimaa keessaa beeku. Galatoomii nuuf iddee miti. Yakkamtuun isiidha. Yakkamaan isa jara kanas gubbaa jira. Caffee ol naqi. Hin dubbatu. Naimaa ta'e Naimaa eenyu abbaan keenya jedha. Naimaa. Baga rabbi si dhufne. Maallaqa keenyaa qabala Naimaa ta'e rakkoo maallaqa keenyaa qabala dhoowwoori. Okay, na dubbisa rabbin sodaatani la ilaha illallah Muhammad rasul rabbin sodaatani isi muslima dhaggeeffadha nan dhaggeeffatanii ummata saboo gurraasuma qabnaa miijaasni qabnaa miti Khalifa this is not gonna be finished like this I'm telling you where is Chaffee he's the one screwed up Chaffee come on the live Chaffee young Koi. Abdi house. Ammo wafitu.
سيكنا نمت كان دبت عبدي أدبته بين أدبته نيم أركم باسين نيم وبعدين ناسين عبدي سيفين كان جري فموت أقول الدنيا صوت أنا دقي فدا قران قرق أبدني انت فت Alifa, let them go otherwise. I'm gonna go out. Finish, okay? That's it. Mata naman nag-gifa. Nag-gifa. Meron na dyan. Subhanallah. Ma nag-gifa. Abdi ako. Dema isin dema. Abdi o jinasa. Bas dema. Nag-gifa dema. Abdi ko. Abdi. Ni asoita. Abdi galatom. Galatom abdi. Abdi duran egal. Rugan isinitti. Abdi ni asoita. Waalaikum salam. وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام Karama kenna alto. سيكان نيبر سيفين كان في الله بوجر تمالي سيكان نجد شو جرانا دك كيفتو أما سوين سينجيبر Okay. Jimmo teessuma lafaati. Ummata jimmoo ummata handhuura hin qabne erga jette eenyuun arrabsite eenyuun faasite. Ani ammoo intala irratti miti kanam viidiyoo hojjetu. Intala gootittiin keenya jaallattiin keenya ummata handhuura hin qabne ummata abbaa jibbaa. Nuti awwaanuma jedhe hin jedhu.